Oduu ijoo warri ilmaan kontomaa fi daarimuu Gujii gadaa roobalee simachuudhaaf adeemsarra jiru. Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irratti kan dhaggeeffattan ijoo oduuwwaniitti amma immoo gara bal'ina oduuttiin isin dabarsaa waliif TV irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isinitti himtu'an Asaantii Maammadii nu faana tura. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Koomishinii Mirgaa Namooma Itoophiyaa biyyattiin mala miidhamaa jiddu galeessa godhate akka hordoftu waamicha dhiyeessan Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri Koomishinara Olaanaa Mirgoota Namoomaa fi Koomishinii Mirga Namooma Itoophiyaan haqa ce'umsaa keessatti mala miidhama giddu galeessa godhate hordofuu akka qabdu waamicha dhiyeessan. Koomishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa fi waajjirri Koomishinara Olaanaa Mirgoota Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii argannoowwan marii dhimma haqa ce'umsaa irratti miidhamtootaa fi hawaasa naannolee garaagaraa irratti argaman waliin godhee ilaalchisee gabaasa fuula 90 baasaniiru. Gabaasichi akka agarsiisutti hirmaattonni araarri kaayyoo barbaachisaa fi galma ga'uu danda'u ta'us dhugoomuu kan danda'u erga madaan miidhamtoota fayyee booda qofaa jechuun cimsanii dubbataniiru. Qaamolee fi galmoota ijoo haqaa ce'umsa kanneen akka itti gaafatamummaa dhugaa barbaaduu beenyaa fi sarbamiinsa irra deddeebi'amee akka hin raawwatamne mirkaneessuu irratti xiyyeeffate ilaalchaa fi fedhii hirmaattootaa gabaasichi bal'inaan xiinxaliira. Marii hawaasaa Koomishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa fi waajjirri mirgoota namoomaa UN baatilee 8f gaggeessaa turan namootni 805 ta'an kan irratti hirmaatan ta'uu kan eere gabaasichi kanneen keessaa miidhamtootaa fi maatii isaanii buqqaatota biyya keessaa qaama miidhamtoota gaggeessitoota aadaa fi amantii dhaabbilee hawaasa siivilii tattaaffii mirga namoomaa fi nagaa keessatti hirmaatan hirmaachisuu ibseera. Mariin kun naannolee Affaar, Amaaraa, Hararii, Oromiyaa, Somaalee fi Tigraay akkasumas bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti kan gaggeeffame ta'uu fi marii dabalataa abbootii amantaa sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu beeksiseera. Gabaasni kun dhiittaa mirga namooma darbeef deebii sirrii kennuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Fedhii haqa miidhamtootaa fi hawaasni naannoo adda addaa irra jiran guutuuf adeemsa haqa ce'umsa bal'aa sarbama mirga namooma Itoophiyaa keessatti raawwatamuuf deebii kennuu fi hojmaata waliigalaa hordofuu hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu gabaasa kana keessatti ibsameera. Dhiittaan mirga namoomaa deddeebi'ee akka hin mudanneef jijjiirraa fi haaromsa seerotaa fi dhaabbilee irratti taasifamu hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu hirmaattonni cimsanii ibsaniiru kan jedhe gabaasichi. Kunis heera mootummaa dabalatee tarsiimoo fi seera biyyattii biroo qorachuu fi fooyyessuu akka gaafatu ibsameera jechuun Addis Istaandard katabeera. Warri ilmaan kontomaa fi daarimuu Gujii gadaa roobalee simachuudhaaf adeemsarra jiru. Waggoottan 8 darbaniif Gujii sirna gadaatiin bulchaa kan turan keessaa gadaa ammaatti sirna maqbaasaa raawwateeti jira. Boruumashii gabaasa dabalataa qaba. Gadaan roobalee miseensota fincaan baallii shanan Gujii dabareedhaan ilmaan kontomaaf daarimuu bulchan keessaa isa tokko. Fincaan shanan kunillee ammoo ganna 8 baallii wal harkaa fudhatu. Sababoota garagaraatiin jechuun illee ammoo yennaa wanni akka waraanaa, hongee, weerara dhukkuboota garagaraa yoo hin dhalatin fincaan tokkochi baallii fudhatee ganna 8 caalaa bulchuu hin danda'u. Kun ammoo seera gumiin teettee tumatteedha. Baalliin kun ganna 8 naannawee 40tti muummeffatee itti deebi'a. Warri fincaan muudan ganna 40 dabare duuba baallii fudhatanii hoogganaa turanii jiru. Mudanni ammoo gadaa halchiisaatiif dabarsee baallii kennee jira. Halchiisillee ammoo warra dhallanaatiif dabarsee aangoo ka kenne yoo ta'u dhallanni ammoo ganna 8 dabare dura warra gadaa harmuufaatti dabarsee baallii kennee ture. Warri gadaa harmuufaallee ammoo ganna 8 dabare eega Gujii bulcheen duuba amma baatii 2 duuba baallii warra gadaa roobaleetiif dabarsee kennuu fi adeemsa irratti argama. Warri gadaa harmuufaa ganna 8 dabare Gujii eega bulcheen duuba baatii 2 duuba baallii isaa warra gadaa roobaleetiif dabarsee kennuudhaaf adeemsa irra jira. Gujii gadaan sadi ka bulchuu ta'u isaanis ammoo warra gadaa uraagaa maattii fookkuu jedhamanii beekamu. Warri sadiin kunillee ammoo gooroo addaan qooddatanii ka bulchan yoo ta'e malee Gujii addaan qooddatanii hin bulchanin. Kunis ammoo bal'ina lafaa irratti hundaa'ee gosaa fi fincaan akkaataa teessuma lafa isaaniitiin gaggeessuuf kan mijateedha. Warri gadaa kun ammoo marti isaaniitu addaan akka hin fagaanneef jecha hangafaa fi maannaa godhatanii wal bulchaati jiru. Amma gadaan sadinuu wal qixa baallii dabarsee sirnoota garagaraatiin raawwatee kennuuf deemaa jira. Sirnoonni kunillee ammoo jila jedhamuudhaan beekamu. Jilti ammoo sirnoota garagaraatiin raawwatamee ka geggeeffamuudha. Gadaan jila hin jilisin baallii kennuu irratti rakkata. Kanaafillee ammoo ardaa guddaa me'ee bokkootti galanii aangoo kennuu fi joota muraasa qofattuu isaaniif hafa. Nami gadaa fudhatu yookiin ammoo fincaan baallii fudhatuuf deemu kamuu
ulaagaa baay'ee keessa dabara. Fakkeenyaaf qarree qorachuun jira. Maqaa baasuunis jira. Sanduuba ammoo kuusamuun kan jiru yoo ta'u kuusamaan doomaa ammoo raabumattuu jira. Warri raabame ammoo achiin duuba hin dooroma. Eega kun marti ta'een duuba ammoo fincaansuu baallii fudhatee gadaa ta'a. Kun ammoo ardaalee jila Gujii Gooroo mara keessa jirutti raawwatama eega dhufeen duuba amma fuulli gara mi'ee bokkootti deebi'ee jira. Mi'een bokkoo ardaa jilaa guddicha baalliin ifatti wal harkaa fuudhamu yoo ta'u kunis ammoo raawwatamuu fi joota muraasa qofattu hafa. Hayyoonni gadaa Gujii maqbaasa adeemsa gadoomaaf taasifamu keessaa tokko yoo ta'u abbaan gadaa Gujii maattii ardaa jilaa Damboobii Roobaleetti sirna maqbaasii raawwatee jira. Abbaan gadaa maattii midhaagaanoteen nami tokko gara gadoomaatti dhufuudhaan dura ulaagaa baay'ee keessa akka darbu miidiyaaleef qoodanii jiru. Sirna maqbaasii dabalatee jilooti aadaa gadaa keessatti bunaa fi qeexalli karaawwataman yoo ta'u hayyuun gadaa maattii qadoola mi'etti qerree addachuun adeemsa gadoomaaf taasifamu keessaa tokko ta'us himanii jiru. Namoonni maqaan bayeefillee ammoo qarree addachuudhaan hojii gootummaa gaafatu eega hojjetaniin duuba sirna gadaa keessatti itti gaafatamummaa qaban sirnaan baachuu fi qophii ta'utu himani. Wal harkaa fuudhiinsi baallii gadaa Gujii 75ffaan warra baallii Harmuufaarraa gara Roobaleetti godhamu guraandhala 13 dabarfamuuf jirus qophiin taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Gabaasa qindeeffachuuf ammoo kominikeeshinii godina Gujii BBC fi OBN wabeeffannee jirra. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kenniinsa tajaajilaa si'ataa fi haqa qabeessa taasisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu Biiroon Pabliik Sarviisii fi Qabeenya Humna Namaa magaalichaa beeksiseeti jira. Kenniinsa tajaajilaa fooyyeessuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jiraachuu hoogganaan Biiroo Pabliik Sarviisii fi Qabeenya Humna Namaa magaalichaa Dr. Xaasoo Gabreen ibsaniiti jiru. Tajaajila guddina magaalaa madaaluu fi fedhii uummataan walgitu laachuuf hojiin tajaajila dijitaalaayizeeshinii eegalamuu eeraniiti jiru. Kenniinsi tajaajilaa hojmaata badaarraa bilisa ta'ee si'ataa fi haqa qabeessa taasisuun qorannoon gaggeeffamee jijjiiramni hojmaataa fi gurmaa'insaa taasifamuu dubbataniiti jiru. Humna namaa ga'umsaa fi naamusa qabu horachuuf leenjiiwwan ijaarsa dandeettii fi madaallii ga'umsaa kan kennamu ta'uunis kaafameeti jira. Jiraattonni magaalichaa tajaajila barbaadan argachaa kan hin jirre ta'uu sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa obbo Xiraatuu Bayyanaan ibsaniiti jiru. Jiraattonni kenniinsi tajaajilaa dhaabbilee fooyya'uu akka qaburra deddeebiin gaafachuu hordofee qorannoon gaggeeffamus kaasaniiti jiran. Bu'uuruma kanaan ga'umsaa fi dandeettii hojjettootaa adda baasuuf leenjiiwwanii fi madaalliin kan kennamu ta'uu eeruu ragaan waajjira kantiibaarraa argame ni mul'isa. Daa'imman hospitaala waliigala Yaaballootti walitti maxxananii dhalatanii turan guyyaa lamaan booda kamisa galgala naannoo sa'aatii 1:00 lubbuun darbuun himame. Liyaa Taaddasa dabalata qabdi. Daa'imman hospitaala waliigalaa Yaaballootti walitti maxxananii dhalatan boqotan. Hospitaala waliigalaa Yaaballootti muddee 17 bara 2016 dhalatanii kan turan dakkuuleen kun guyyaa lamaan booda kamisa galgala naannoo sa'aatii 1:00 lubbuun darbuun himame. Abbaan ijoollee dhalatanii obbo Godaanaa Roobaa BBCtti akka himanitti daa'imman kunneen erga dhalatanii guyyoota lamaan darban hospitaalichuma kan turan yoo ta'u gara hospitaala Phaawulositti rifeerii erguuf adeemsarra osoo jiramuu galgala gara fuula waaqaa deebi'an jedhan. Harmeen daa'imman kanaa godina Booranaa bahaa jiraattu Waacillee yoo ta'an hojii gaggeessaan hospitaala waliigala Yaaballoo obbo Ariiroo Biqilchaa harmeen kun hospitaalichatti hordoffii da'umsa duraa taasisaa turuu isaanii himaniiti jiru. Wayita harmeen kun hordoffii da'umsa duraa taasisaa turanitti daa'imman walitti maxxanuun isaanii kun kan hin beekamnee fi da'umsa booda beekamuu himan. Yeroo ulfaatti sirriitti mul'achuu dhabuu danda'a. Yeroo sanatti wal gubbaa ciisanii jiru waan ta'eef walitti maxxanuun daa'imuma tokko fakkaatus jedhan. Qaamni isaanii kaan guutuudha. Iddoo walitti maxxanee kana qofaatti rakkoo qaba. Iddoon laphee kun walitti maxxanee waan jiruuf qaama walirraa qooddatanii jiru jechuunis haala daa'imman kun irra turan ibsan. Daa'imman kana keessaa tokko isa kaanirraa qaama qooddachuu kan himan obbo Ariiroon kutaaleen qaamaa kam akka walirraa qooddatan garuu ammatti kan hin beekamne ta'us eeraniiti jiru. Yoo isaan biratti hin danda'amne iddoo danda'amutti rifeeriin geeffamee hojjetamaaf jedhanii kan ture obbo Ariiroo Biqilchaa yeroo dhalatan sanatti argamsuun daa'imman walitti maxxananii dhalatanii gaarii tures jedhan. Deeggarsa meeshaa oksijiinii malee ofiif harganaa akka turan kan himan obbo Ariiroon yeroo sanatti haadharraa kophaatti adda ba'anii naannoo daa'imman kichuu ta'an itti yaalamanitti wal'aanamaa turan. Daa'imman bifa kanaan dhalatan kana dura hospitaala isaanitti mudate akka hin beekne eeruunis kun isa jalqabaa ta'uu himaniiti jiru. BBCtu gabaase. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduuleen keenya ammas akkuma itti fufanitti jiru amma moo dabareen kan oduu ispoortiiti. Oduu ispoortii isinitti himuudhaaf Daraartuu Garbaa istiidiyootti argamti. Oduu ispoortii daawwannee walitti deebina.